kana keessa deemsa irra dhaabbadheen jira. Lammaffii irratti immoo deemsa teessee deemtee akkuma itti dhaqee araarfadhu nan dhabe. Maaliif torbee tokko gaa'ee as keessatti nan agarru kan jiru waan deemtuna. Dhukkubsiisaan ture jechuudha. Dhukkubsiisaan ture waan jedhu jechuudha. Jikaadha. Boris amma bartu. Amma wallollee jirra. Kanaafiyyuu an abdii argeen beeku minaamin jedhani maazariin kanaafan iyyuu si gaafadhe isaan nu wajjiniin masfinee hakimii geessaa turre sun maarmeedhuma warqiiti miti garuu. Maazarii warqee jechuudha. Akkuma kottoo siiriif ajjala dhuftee jettee viidiyoo baasiiti viidiyoodhaan wal gaafanna. Wanti wal lokotamu hin jiru jechuudha siif agalu. Tokkummaa kanuma. Okay. Gaafiin ani ammallee si gaafe waan naan deebifne armeen gaafa sitti bilbiltu kottu ilma koo walittan si deebisaa siin jetteetti moo siin hin jennu. Naan jedhaniiru. Sin araarsaa siin jetteetti. Kanuma gabaabsi naa deebisate waan biraa dhiisi. Naan jedhaniiru sin jedhaara. Okay galata. Tokkummaa koo dhagaarta waan ati siinaan jedhani. Waa'ee asfaraarraa kaafte. Oiga. Asfaraarraa ati jette sarraa waasii kaasa. Rideen hiriyaa keetii nama lamman tokko hiriyaa kee jira nama gurguddaa dhiisi. Asfaraarraa fi namni qobaattis miidhuu danda'a. Bakki tokko gaafa bakka itti sochootu qobaa kee yoo ta'e. Garuu nama sadii miidhu. Namni maatii qabu tokko garuu nama sadii miidhu. Nama afur miidhuu hin miidhu. Yoo miidhe nama tokko qobaatti miidha yoo miidhe. Maaliin nama sadii hiriyoota kee qabattee shakkite sodaa qabda ta'e nama sadii afur qabattee maaf hin deemtu turte yoo sodaa qabda ta'e. Jechuun nageenya keetiif yoo sodaa qabda ta'e. Tokkummaa koo yaada bareedduu na gaafatte tokkoffaa irratti utuu siin na biraan deemin dursee afaan kabajaatiin maatii bira siin dhanna walamantummaadhaan maatii bira siin dhanna haadhatti dawwalee kunoo riideen jiru jaarsummaa irratti riideen si gargaara abdi si gargaara ijoolleen koo si gargaara ni faazarii koo saasobsiise hin deemnaa jedhan abbaan koo siif agalu kunoo ijoolleen jiru waan bakkee jiru tokko dubbadhaa tokkummaa koo. Si geessinaa jedhanii ni faazariin koo siif agalu. Riideenis hin geessinaanii jedhe. Afaan qobaan deemtu abdii atiif abdiin deemuu qabdanu qobaan deemtu si geessinaa jedhanii siif agalu. Anaaf si hedduutti amma jeequmsa bakka mataan keenya nagaan taane maaliif tokko wanti nu irratti wal lollu ganamaaf galgala. Silkiin paatarnii takkaan beeku silkiisi. Duraan garuu silkiisiin abbanaa akkuma illee gadda sitte. Paatarnii silkiisiin dhuunfatti. Kuno isaan suma kaleessitti mee kiyyaa wayii. Kapaatarni bilbila siin beekne akkamitti maallaqa akkaawuntii kee irratti tiraansfer gochuu dandeessa? Ishoo kuni yaada bareedduu na gaafatte. Paatarni silkii siin dhuunfatti obboleessa koo mucaa xiqqishoo wayii jira. Kan waggaa 10 wayii 11 12 wayii ga'ee jira. Biraazarii kooti Imiraan jedhama mucaan sun sabiyyiidha. Isatti silkii bantee itti kenniti silkii isiin jechuudha. Silkii kan silkii keessaa waa laala yeroo misaalee nan deema gabaa jimaatee minaamni dhadhaqa waan arge bitu boordii silkii acabaan hojjedhaan garaa jirraa minaamin biddoo margin hojjedha beektaa biyya isatti kenniti isatu paatarniisii baree naa bane achumaan iyyuu sanaan booda mobaayil baankiingiisii immoo koodii akkamitti argachuu dandeesse yoo jette mana baankiitii waraqaa irratti barreessanii fi kennaniif siif galee. Mana baankiitii diliitii afur waraqaa irratti barreessanii kennanii fi jennaan annama kana shakkiin irraa qabaame dhaqee waraqaa koodiitti qabadheen utuu siin hin beekiin yeroo tokko birrii 200 irraa dabarse yeroo tokko birrii 300 irraa dabarse birriin sun guyyaa 20 bira taa'e siif agalu guyyaa 20 kana keessatti guyyaa 20 narka taa'e kanatti birrii shawwantan irraa baase sin jiru wannan irraa nyaadhe sin jiru itti fi godheen deebisee siif agalu birrii kana qabee of hirka kaa'uunis tokko akka namni kun hin deemne kan jedhamu birrii yeroo siin gaafatte birrii wayii kan qodaan sii bannaanne an fuudheetti hojii hojjedhu waggaa tokko ina bira ga'eera birrii sun tuu waan hojiin qabaanne fixeera birricha beekta birrii sana naqee baasee itti fidaan akkasiin eenyuun taane daadee kaza sanaan booda tokkummaa utuma akkana jennu baankii dhattee anaaf riidee taa'eera fiigaa dhufte caammaadhaan mana keessa baatee kaate
Birrii gonaan kennitu maaloo haadha keetiin ajjeesa. Maal haadha keetiin godha qofa manne kee poolisiidhaan duukee maaloo si godha laa fokkoraa baata achumaan rideenis. Rideen kaate gara manaa galtee takka taa'een ammasii poolis xaabaadhattu luka duwwaa fiiddee akka hattuun meeshaan jalaatame yoo akkanatti hin fiiddu siif agaluu tokkummaa koo. Achumaan rideen galaan immoo mootarii wayii jira. Mootarii kan obboleessa kooti jira barandaa mana isa kaafadheen deemee poolis xaabaa dhaqee jechuudha. Innaa waan akkanaati. Tokkummaa. Kannatti bilbilti rabbi jazaa keessiif kaffalu itti fufati. Kanaanii jechuun akkanatti an dabarfachuu sagalee godha gaa turteemi. Yaa si dhagaan jira. Ammanni kun hundi rakkoon qabu. Sagalee armee isin hambana isin eegaa. Narka jira daqiiqaa 8 akkas dubbachiiseera. Armee ishee faana dubbachaan ture. Armeen ishee waan natti himte qabdi. Dhugaa waaqaa itti kakkattee waan natti himte qabdi. Amman talli kun yoo heerumteetti ta'e abbaa horaa sana jalaa baatee natti dhuftu jettamoo achuma teessu jettamoo yaadni kee maali? Yoo heerumteetti ta'e. Tokkummaa waa tokko sitti akkuma jette kana nama jaallu tokko faarsaa kaffaluun qoma jirudha. Ani nama noggaa lama Itoophiyaa keessa taa'e irratti jaallanne irratti fuune siif agalu. Wanni isin dhufte illee akka Itoophiyaa argii dhufte wanni isin irratti argite hin jiru. Tokkummaa dhagaa artamti wanni isin tokko irratti argite hin jiru. Akkuma nam tokko tan iyyuu haadha manaa koo ta'ee tan hoggaa kan koof irratti gubee eeggadde. Akka nam tokkotti kana reegee yeroon akka kanatti maallaqa illee waliin hojjetanneen maallaqa siillee harkatti hin qabne qarshii 500 sana deebisee fi birrii 1000 kanaa jennaanii wannan jedhu mee Oromoodhumatti maal fakkaata utuuni kaan irra jiru namni tokko yeroo heerumu maal fakkaata jedha akka kooti tokkummaa koo. Waayini kaatti deebiin qaba. Ishee Gara jala yoo jiraatte bilbilli kee onlaayinii gubbaa waan hin jirreefi mucayyoo jiran hin jedhi sagalee armee kee bakka ati jirtutti banuun barbaade waan ta'eef sagalee armee kee wanta si barbaade lafa ati jirtutti banuun barbaade waan ta'eef egaa armeen dubbiseedha kaleessa waadaan seene dubbiseera akkuma waadaa seene armee ishee dubbiseera amma dubbisuu nan danda'a armee isheeti. Tokkummaa koo. Garuu maaltu garaa nama nyaata? Waan tokko nama nyaata beektaa? Waa tokko sitti madda. Wannan sitti maddu gar tokkoon nama kana nin jaalladha ammas dhibbatti. Wannan itti godhe tokkos rukutee wannan cabse hin jiru. Wannan miidhe hin jiru. Akka durbaatan ofii kooti mana keessatti illee waa hedduu sii danda'e biyya ormaatti dhibamaa turte. Kunoo siin hin beekti namoonni hedduun hin beeku. Ofii kootiifan gabaa shunkurtii gabaa gennootaa keessa deemeen ridee kanaa wajjin hin binnee fi gabaa shunkurtii keessa deemeen shunkurtii waan barbaachisu mi'a mana keessa taa'ee dheetan dhaqee bitaafi. Dhufee illee ofii kootiifan akka durbaatti gajjadeen jechuudha siif agalu. Qamisii yoon akka ijoollee durbaatti uffachuu fi akka durbaatan hojjedhe nyaati isaanii siif agalu tokkuma. Inni kun kana miidhaa wannan isii miidhan jiru rabbii kun na beeka. Kanaaf isii gargar baase tokkoffaa irratti. Atammallee sitti maa utuma adda baataniitu ta'e. Atammallee dargaggeessa kanaa ijoollee isa biyyiidha. Isheen illee tariyoo nama biraa filatteetti ta'e. Ammallee deebitee nama yeroon kee darbe miti yoo dhugaa dubbachuuf ta'e. Nama yeroon sirra darbe miti. Asillee deebitee haadha warraa argachuu fuuchuu dandeessaa jaallachuu dandeessaa. Yeroon kee ammallee sitti hin darbine kunoo wanta ilma namaarraa barbaachisu hundayyuu baqqaate ni jirta waan ta'eef waan amma kasi yaaddessu hin qabu. Onni jaalalli cabses immoo yoo jiraate jaalalumatu fayyisaa tarii namni bakka bu'us hin dhabamu kan sanaa olii yoo siin si diddillee namni sanaa olii rabbi bakka sii buusuun mala. Bultiin sii kun yoo bultii jaarratteetti ta'e bultiin sii kun hagam akka turu rabbumatu beekaa tarii si namni kun sii gad ta'uu danda'a. Dogoggorratti qabdu tokko garuu wannuman ati jettirraa wannan siif himu dogoggorratti qabdu kanas ta'e nyaatus baasus wama fedhe ta'us eega fuuteetta ta'e maatii kee qabattee gara maatii ishee deemtee oo balaan fedhe jiraate
rakkoowwan gama sanaan dhufan hunda keessummeessuu qabda turte. Sadarkaa hanga lubbuutti aarsaa barbaachisu waan jaallattuuf itti kaffaluu qabda turte. Gara maatiitti deemuu oollee namoota gurguddaa dhabdee yoo namoota gurguddaa dhabde hiriyootuma kee hiriyootuma kan kee aloo laayibii gubbaa jira sii deebisa booddee. Hiriyootuma kee namoota 5 namootuma 6 akkas qabattee yookaan namoota 4 qabattee gara maatii kanaa deemuu qabdatuma nama gurguddaa abbaa kee wanta eenyuun dhabame maaliifi nageenya keetiifis xiqqoo yoo yaaddoo qabda ta'e fagoon deemaa irratti jechuudha. Namoota 5 namni nageenya isaan balleessu abadan ofiif bada malee nama 5 turtii isaatii 2-3 dhaqxee bira turtee deebitu nageenya kee miidhuuf dararuu hin danda'u nama 5 nama 1-2 balleessuu nama 1 balleessu nageenyi isaa yaaddoo ta'uu danda'a. Kanaaf dogoggorratti qabdu gara maatiitti erguu dhabuun dogoggora guddaadha. Waan nu badheetu jira harmeen sun immoo waan natti himte waan ati maatii isaan erginee fi akkaataa wal fuudhaa keessaniiti teessuma hin qabu. Akkaataa itti wal fuutantu teessuma hin qabu. Teessuma hin qabu. Firoomfannaan isin gidduu hin jiru. Hin dhaabbanne rarroo jirtu gaafa wal fuutan. Lafa geessanii hin dhaabbanne dogoggorran arge guddaan bultiin keessan bultii caaroon miila lammaniin lafa ga'e miti. Rarra'aa ture jechuudha. Jalqabuma yeroo wal fuutan kaaftanii waan nu badhe keessaa rarra'aa ture. Utuu rarra'aa hin taane balaan xixiqqoon kun jireenya namaan diidduu jechuudha. Rarra'aa waan ta'eef malee. Waan girisii wayii natti haba wayii. Tokkummaa kanarratti immoo deebii qubsaan siif qabaan immoo dhaggeeffadhuuti. Gaa'illi keessa rarra'aa ture jechuun kee dhugaadha. Kun maalirraa rarra'ee yoo jettee na gaafatte gaafa duraas gaafa dhuftee jettu wallaahi akkuma kanaan isa siin amma akkana jettu isa waa'ee maatii bira dhaqu yeroo siin deemtu rideenis ijoolleen hin beeku haati koo giffiitii qabdi giffiitii oo barii siif agalu isiinis hin beektu kunoo asirratti waan ajjala jiraatte dhagaati giffiitii qabdi nukkuffatti tokkoffaa abbaa koo nukkuba siif galee lammaffii immoo isiini ani torbee tokko yoonas keessatti na argite jettee akka nama eenyu wayii jechuudha biisaan humnaan biyya laa ba'uudhaa jedhu akka sanatti deemte siif agalu kana innaan kanarratti inni kun akka kana isa maatii bira deemuu wanti na daangessee jedhe haadha koo na jalaa dhukkuba giffiitii qabdi haadha koo wanti naa caalu immoo hin jiru kana keessa deemsa irra dhaabbadheen jira lammaffii irratti immoo deemsa teessee deemtee akkuma itti dhaqee araarfadhu nan dhabe maaliif torbee tokko gaa'ee as keessatti nan agartu minaamin kan jedhuudhaan deemte maa rideenis jira kaleessa dubbatee utuu dubbatee jedhee rideen jiraatus lal haati kee dhukkubfatti dhugaadha rabba fayyisu beeku maane si galchaa jala turi kunis haadha warraa gante maane nama jedhamu haadha warraatu gante singalchaaf si maane si ergan jira obsi ini nama Mubarak fekki olutti galche baay Mubarak fekki olutti galchitan ilaaleera fekki dha Mubarak sirri miti ilaaleera gadhee ilaaleera TikTok isaa hundayyuu nan beeka kun isa miti nutti galchina taaftaa godhaa warri kan gaa'e taaftaa godhaa kun fekki dha isa miti ilaaleera gaa'es okay dogoggorratti goote waggaa meeqa wajjin jiraachuun intala kanaa waliin Tesla mute godhi blocking godhi mute godhi nama mute godhi Bilook godhee fi xeeraa dhaarti waggaa meeqa wajjin jiraattan? No aniif simmoo naannoo waggaa 5ti. Waggaa 5 finneerra. Waggaa 5. Waggaa 5 keessaa mana maatii kana adeemtee beektaa guyyaa tokko? Deemeen beeka. Obboleessi simaa Addis Ababaa na bira ture harkatti dhukkuuf bakka hin geessin hin jiru bara. Obboleessi siin harkatti du'e hangafti siin. Mana isaanii deemtee beektaa? Mana isaanii. Mana haamee kana deemtee beektaa? Deemeen beeka obboleessi duunaa nan taasise hiriyaa koo qabadhee dhaqeetan iyyuu bara obboleessa qabbareen deebi'ee bara. Harmeen hin dhumne naan jetteen bara. Dhaqeera kunoo maal? Fuula isaan beeku naan jette. Maa isiidha kan kana godhu isiidha dhaqeera immoo kunoo ammala silkii keessa taa'ee hamma dawwalchiisee ijoollee nan biraa wajjiniin naqee jedhe kunoo Addis Ababaa jiru ijoollee boolee Mikaa'elii jiraatan obboleessi harkatti dhukkufatee du'ee wallaahi akkuma kana sooma kana rabbitti hin nanga'e. Ofii kootiif dhaqeetan jechuudha. Kanaan beeku naan jedhan gaafadhennaan. Wallaahi binnaan beeku naan jedhan harmeen sun. Isaanii sobanu kan sobsiise isiidha. Wallaahi akkuma kana dhaqeera.
kunoo hiriyaa koo jira abdii jedhamnaan ijoollee gaattiraayyuu miti ijoollee jimmaa maanna. Eenyuun ol gale kun? Natti mul'atu eenyuunni? Wee. Abdii eenyuudha? Beekaa. Tokkummaa. Itti fufi nama galchinaa boodii tarri. Seera egaa guyyaa tokko dhatte bulteettaa achi. Hin bulle dhaqeera dhaqumsa immoo dhaqeera dhaqee qabbaree. Dubbisteettaa isaan. Dubbisee haadha sabbaas dubbisee obboleettiin hin da'oon feentiin akkaaltee jennaan obboleettiin si hangafte jechuudha. Bata kiristaanii jaraatti jechuudha bakka eenyu jaraatti. Barandaa irratti dhuftee feentiin akkaalaan baadheen ofii kootiif kophaa koo baadheetanii jechuudha. Mana haadha sii geesseefiif siifa galu obboleettii jechuudha. Dhaqee qabbareen immoo deebi'ee galeen. Hin bulle jechuudha. Armee sana dubbistee? Abbaa haadha sargee guyyaa gaddaa sanaan ala deemteetta? Aadaa wajjiniin ikkoo obboleessa dhukkufachiisaa turre bara. Bishooftuu bakki nuun naqin hin jirru bara. Aadaa wajjiniin Addis Ababaa akkoo na bira ooloomaati. Fuula isaan beeku naan jetteen bare fuula isaa argeen beeku naan jettee haati kun bare. No. Wallaahi billaahi dhaqeera. Kunoo ragaan qaba sattis. Dhaquu koottis ragaan qaba. Yoo nama 10 siifa waamaane isa kana immoo siifa galu abiibii koo. Obboleessa dhukkubsachiisaan ture naannootii sanan beeku naan jedhan. Tokkummaa kana taanaani. Mee mucattiidhaaf waabicha nuu taasifna oo jala jiraatte ta'e yoo tiiktookii gubbaa jiraatte sagalee isaanii banuufani waan ta'eef yoo jiraatte gaariidha. Na yoo jiraatte waan kana gaariidha. Elaa. Waan kan ergisiin ajalan jiraanne tokkummaa nuu qaxariiti ilmaan obbolaa jaraan fidaan matsaafa jaraatiin qabee kakata kannaa wajjiniin dhukkufachiisaa ture haadha kana ana isa taane haadha taane soddaarraa kaase. Sagalee armee ishee dhaggeeffanna xiqqoo ishee yoo sina jala jiraatte mooditarii nu galchaa. Yaa fadheet masoolessi qabadhee deemaanaa jedhu. Amanagan lakkisee mafsara mirana dhufte sasanii dhaqxe amma kai sirwa mitoon akka biraa taate maftii ishiitiin dhabdee yaara ishiitiin dhabdee biraa taananan obbeetti qobee maaloo yaa jarana maaloo naayidhaan mitoon maraatte odoon jedhu waa mataa jira sirraa muramee amma rakkanaananii dhuguma gaa'een dhufnaananii iddirree ileeru mullee jennaan intala koo hojjettee argatte borganamaa kulluma dhalallee jedhee sossobee tanan aadaa qabammoo biyyi keenya cabseen baananani taa'ee kennee ilma koo nama jabaas taatu xinnaas taatu ifama guddaa wajjiniin dhugaadha achi kullu immoo garuu abdii ta'uu maqaan beeka malee ani bifaan waliin beekno. Dhuguma gaa'een dhufnaananii iddirree ileeru mullee jennaan intala koo hojjettee argatte borganamaa kulluma dhalallee jedhee sossobee tanan aadaa qabammoo biyyi keenya cabseen baananani taa'ee kennee ilma koo nama jabaas taatu xinnaas taatu ifama guddaa wajjiniin dhugaadha achi kullu immoo garuu abdii ta'uu maqaan beeka malee ani bifaan waliin beekno. Okay, amma nama biraa kennitanii heerumtee jirti jechuudha. Bakka jaarsa baasanii caffee baasanii miisii bulfatanii nuu kennaa jennaan tasgabbooftii laata jedheen oduma didduun gaa'ee dhufnaan man immoo heerumsiise jechuudha. Okay, bareedduudha. Ammeenyaa fi miti ishee faana dubbataan ture kaleessa jedha. Na shakkananii na lolan jalqaba irratti na lolan jimmarraan bilbilan asanii na shakkaniin gaafa jarri na lolan ammeenyaa fi miti dheen suuta dheen ishee faana dubbataa ture dheetti jechuudha. Lolanii turan isin quban qabdanuu. Yaa ammeenyaa animmoo akkuma sila itti nuyi ammeenyaa bilbilina se'uu danda'u gurra buusa armee keeyyuu jedheen ture isheedha. Dhugaadha see bilbila namni eeggadhu naan jettee turayyuu kalee galgala see eeggatuma bulee turayyu. Okay, isheen amma isin faana hin jirtu manuma ishee jirti moo isin faana jirti jechuutti. Manuma ishee jirti torban sanbata deengaddaati gaa'elli isheetu. Ohoo as dhiyeenya kana raawwatee jechuudha. Mucaa sabdii kana isin hin kennine jechuudha. Kottuun jedheen immoo bilbilaan kottaa sinan araarsaa
Yara fudhatte soota kaan fidilleedha. Lashaan xaafur fudhatte jedhanii kaan fidii kaan gatii maaloo ilma koo yaafadhuutuma koottoo isuma faana iyyuu shiroo si fuuldura galtee ati duuba koottu jennaan tirsa godhe silkiin irratti tufate. Inni mucichi jechuudha. Ofii keessan iyyuu daawwaltanii akkasitti dubbattaniittu. Isatti? Eeyyeen. Isatti maaliin ilma koo walitti isin araarsinaa koottoo atumtuyyuu koottu sila bilbilumaanii dursa hojii turtanitti gaafa addaan baa ture jennaan jettin godhee bilbila na dhoowwate bakka ishiin qullaa qulqulluu isheen haa dhuftee jedhame. Okay, asiyyuu akka walitti araarsuufuu yaaltaniittu jechuudha isiniyyuu. Yaale naa kootti jedhee bilbila isaa isheen naa kennitee kun akka isaa hojjatee akka kennaananii maal ilma koo koottu kaayii fira taanaa sana walitti sifiris waaqayyo mataa maali biyya filaaluu dandeessa jennaani jettin godhee bilbila na dhoowwate bakka egaa seenasi anan bilbiluufis anis naan bilbiluu natti biyya sanii dhufte saneedha. Amma maskaranii sanii dhufte haamilee naate wajjumaan jiru. Maskaranii bultii shantee jaatee hanqistee tola bira dhufte. Dhufte qulqulluma ishee dhufte bo'aatu walqaatuma dhufte. Bakka bifa shaggaa jirti malee asitti nama maraate taate ani nama jaana awwaale torbaffaa irratti deebitaa yoo waan jedhee anu qoricha muluudhaan dhugee ganaa simee geessanii iskana hundumarran bahee sineen jechuu kooti. Okay, mucichiyyuu maatiin sheefaa obboleessi sheefaa harkatti boqatee dhukkubsiisaan turedha. Isin bira tureera gurbaan kun dhufee. Aaran turreera bira maal gochaatti wal beenneta waraana biran turre. Zim jedheetuma akkanuma isuma wal bira turan. Obboleessi sheefaantu harkatti boqatee jedha biyyeen itti haasalfattu. Lakki. Harkatti boqate gaafa jedhu dhukkubsiisaan ture jechuudha. Dhukkubsiisaan ture waan jedhudha jechuudha. Jagaadha. Boris amma bartu. Alakkan meerine kaabaa garuu yoo kaddabaan isin barbaanne isheenis immoo garaa sama jiraasaayi sila garaa kutee bara hidhaa jirate waliin ga'anii anis immoo akka namni humnaan qabu dhiira shanan biyyeedhaa kenne jaaffaa dubara maal isheen na yalaachi tafti jedhee kan maraa gaa'eedha kana jechuudha silee. Dhiira okay reemnaa galee waan isaan jedhan tokko biyyee itti salphattu dhiira shanin biyyee kenne isaan jedhan silan faamne reefan faame. Biyyee itti salphattu obboloota keetiitti sila naan galennaa isaan dubbatan dhugaa rabbii. Waan dubbachuu jira sagaleen biraayisii waan dubbachuu barbaadde jirta. Fakkeenyaaf waan amma jettu kana kaleessa waan sammuutti qabadhee fi nan gaafadha. Oye tokkoffaa irratti namoonni ajjira jirtan hundumti keessan iyyuu tokkummaa koo tokkoffaa irratti kan kaleessa siin dubbatte dhugaa bayyee kooti lammaffii irratti waa'ee birrii si yoo ta'es kunoo riisiitiin mobaayil baankingii irraa baasuu nan danda'a keessaan isa miseen jaraan si ergeera asiin nan agarsiisaa oo barbaachisa. Inni sadaffii soddaa jaraa jira kun ajjara jirti osoo isheen jechuudha yoo isin isallee dhattee yookiin akkana jedhe jettellee gizaachoo jedhama obboleettii isii fuudhee isaa wajjin dhukkufachiisaa turre asumarra laayibii kanarra taa'eeti lakkoofsa asumaanan sitti erga mee itti dawwaliiti abdii hin beektaa maatii kana haadha si argeeraa jedhiiti. Amma itti dawwale amma sitti erga yoo si danda'ama ta'e amma isa kana la tullaa ergi lakkoofsa ayyee nan bilbilaa ergi sorry deebiira nan bilbilaa ergi sagaleen biraas jira malee sagalee hin dambanne jira sagaleen biraas wanta gaafadhetu jira. Kuno obboleessa haadhaallee jira keeru kuno keessuma taa'een siif erga. Yuutii godhadhuu teechii dubbadhu. Baay'ee ergi masanjara kiyya irratti ergi bilbiluu danda'a. Okay, kakuma 16 nyaatametu immoo jira akkam jettan nyaatame riyaala suudii 16 warraa kun nyaattettiidha. Barichi maalidha guys? Maanni barichi? Yamani irraa filannaan harkaa baddee jedha. Barichi baay'inni. Waan dhageessani kasaa sin finna akka isaan barbaanna ilal aga dandeenya raara sin dubban maaliif taappiin gootan maaliif fooloon gootanitu fooloon godhinna laaltu qoy mana kana fooloo godha mana keessani manni kun lafatti ruuhin keessan haara galfatu lafatti cinqamaa dhuftanii yookaan boossan yookaan kolfitan mana kana maaliif fooloon godhattan mana kana maaliif fooloon godhattan
Hawwalee usamma amantiitti galfate kaleessa mucaasii deemu. Boo walee sana wallahi. Sinfanni san ture tuna biraatti hawwalee. Sin jaalla garuu isa hawwalee wanta kanaa sirrii miti. Waan ani hin jenne akka waan jedhetti nam fudha hin dubbatinatti hin naanama. Wallahi kan natti bilbilaa jirtu bilookno. Namoonni tamira maatii keessanii erguu barbaadan ka fedhii keessan ta'e maatii keessanii tamira erguu barbaadan bilookiin harkaa bade. Bilookiin dhufe naan deem bilookiin harkaa bade. Bilookiin dhufe jennaan lafti tokkummaa siif ergeera. Inni kun maal keeti? Maal inni ati natti ergite? Inni kun anaaf waa tokko miti. Isiidhaaf jaraaf garuu soddaadha. Boleettii sii fuudhe boleettii hangafa sii fuudhe laanni kun. Gizaachoo jedhama isa kana. Eno. Okay, armee kana sigaa. Safaricom dandeebisi. Way kan maatti dawwala. Miti qabadu dubbadhu waan achi dubbattu. Afaan ijoolleen bu'ini. La tokkuma lakkoofsichi lama isa natti fakkaata himee ilaali. Indalagu kun maane lakkoofsa barreessimee piroofaayilii jijjiirratee dhufte maane? 25 kun indalagu ijoollee sirriitti saaphi godhaa gaa'es sirriitti saaphi godhaa. 52 Nimmallo alhamdulillah anta indenne. 92 Allo alhamdulillah. Tatafafana. እኔም ጠፍቻለሁ እንደጠፋማ አውቃለሁ አገር ቤት ከገባ በኋላማ ጠፍቻለሁ እሺ እንገናኛለን ግዛቸው እኔ ምንም ማለት ነው ኦሮምኛውን ትሰማለህ ጋፊ ወይስ ጋፈዳፈኒ የሮ ኦቦሌሳ ወርቄን ቤታሚ ወርቄ አደመናኮ ይቹድ yeroo waliin akimii gaggeessinu na bireer taami akimii mucaan gizaa wanti masfinee jechuudha wajjiniin turreemi jechuu kooti maazariin siis nu bira turaniimi maazariin isiitiyyuu warqeetiyyuu beetta amma maal jetti abdiini maazarii koo nagarre abdiini hin beeku jetteeyyuu dubbatti kanaafaniyyuu si gaafadde. Wajjin turreemi. Yeroo antini bishooftuu minaamini geessinee bakka xabala minaamini sanallee wajjin geessinu. Maazarii warqeetiyyuu abdii argeen beeku abdii waan jedhe waan ita hin beeku minaamin jedhani beektaa maaliif silkii hoo itti kenninan silkii kee itti kennuutu hin ta'ini anaa warqii wallollee jira beektaa gizee amma wallollee jirra kanaafiyyuu an abdii argeen beeku minaamin jedhani maazariin kanaafaniyyuu si gaafadde isaannu wajjiniin masfinee akimii geessaa turre sun maarmeedhuma warqiiti miti garuu maazarii warqee jechuudha. Eshi to eshi gizaachoo ko obboleettiin warri kee nagaadha miti? Nagaadha. Tokkummaa dhagaadha miti ilaa isiin jala jirtu kun obboleettii isaati obboleettii warqeeti. Obboleettiidha jechuudha. Siistar naataa. Ati warra isaa obboleettii. Yaante mis warqee siistar naataa? Awo. እሺ በቃ እሺ ግዛቸው በቃ እሺ ቴንክ ዩ እሺ እሺ
Guys, hundumti keessan dhageessanii tula lakkoofsi kun kan sa'aatii la isa nama sitti erge kun jechuudha. Kan soddaati. Obboleettii kana fuudhe. Rakkisaadha. Okay. Leelaawni daggima okay. Maanee viidiyoo banachuu danda'uudha qabda waan ati TikTokii waan ta'e gooteetta argeera laaleera garuu gaafa olutti seentu viidiyoodha jechuudha. Viidiyoon olutti seentaa jechuudha. Kun hin ta'u taanaan wal keessummeessuu hin dandeenyu jechuudha. Maanee ollaa galchaatii nama alaabaa Itoophiyaa private gootee dhufte akkaawuntii kee tokkoffaa private irraa baasii lammaffaa gastee ergadhu maanii ol galchaa kan alaabaa Itoophiyaa qabu inni sadaffaa maalummaa kee beekuu qabnaa viidiyoo baataa jechuudha. Kanan ta'u taanaan waliin dubbachuu hin dandeenyu. Private gooteetti akkaawuntii kee waan ta'eef jala lakkoofsa barreessaa ta'a. Moonitaroonni gastii irra barbaadaa ol galchaa jechuudha. Okay, sagalee hafee daggima hallau sagalee hafee itti dabala. Asilaala yoo mul'ate filaa tokkummaa keessaa sitti kun birrii 300 la asirratti laal birriin dabarsee birrii siin kalee sana jalaa dabarfatee jettu kun isan dabarse 300 la keessaanis ifan ergaa kun 300 kun immoo la birrii 200 mobile banking keessa dhaabasuu dinnaa inni qe baankii dhaabasedha kun birrii 200 la asirratti osin irratti mul'atu. Aye, thank you. Aye. Birrii shedee biftedha. Okay, birrii nyaatte hin qabdu jechuudha. Birrii shan alaala birrii shan rabbiin kun reenfa qoqaatu. Raggaas nan qaba birrii shan na bira sin jiru. Isa garuu kan naarse isa baankoo intumani jette isas qulqullummaa maalummaa abbaa kooti isin kan eegan qooshuudha. Abbaa wajjinnatti man jettu afidattu abbaa koo suubarmaan gemmaa tokkoffaa haasaa kee kan dhugaatti fudhu obboleessi abbaa warraa ishee waan xiqqoo akkan shakkii keessa galu na godheera. Haasaa akkan amanuuf hin amanne wal harkaa jechuudha. Egaa armeen nama naafaniin ture maaliif yaada kiyya waan nama nu sobanatti dubbatte waan namanneefi garuu immoo nama armee isheetii jedhee kun ilaalcha biraana keessatti uumeera. Okay, yaada koo agate jijjiiruuf agate yaada koo gara yaada eenyutti na deebiseera. Okay. Armee faanaan dubbattaa itti bilbiluu hin dandeessaa faanaan dubbattaa isin argeen turetti akkuma bilbilte kan armee itti bilbiluuf armee itti moo nan bilbila nan bilbila kun amma dawwala barbaannaan yoo si lolanno miirri isaanii gaarii nuti na lolanuuti rakkoo hin qabu waan maa haadha kooti yoo isaan na lolan isa waan jedhu garuu nan bilbilaafiif Gizaachootti dawwaleera kan jedhamu nan dhageessa nama kuno dawwalee. Okay, imbilbilta. Okay. Obsa imbilbilla. Inna bilbilu garuu bilbiluun duratti gaafatti bilbiltu ani abdii dheettee dhumatti dubbatta malee nama biraa fakkeessite ittiin dubbatta. No, maqaa kootti mi abdii dhadheen itti dubbadha. Kunoo silkii keessa akkuma ammaa kanatti dhageeffadha. Dua sagal. Wah, tokko diniin. Meeqa obsi? Obsi sittoriu. Silolanii dhees sodaadhe. Alola numaa rakkoon qabu maal alola tokkummaa haadha kooti yoo. Dhugaa. Okay. Kabaju oo dubbata ta'e yoo dubba qoy al tokko obsi al tokko obsi. Okay. Al tokko obsi. Mucayyoo oo jara jiraatte olluu galchaa moonitarra jara laalaa mucayyoo kaleessaa bilbilli ishee maane piraayiveetii irraa baas akkaawuntii kee jalqaba. Piraayiveetii irraa baasi maane hiiki raqi waan hiite sana hiiki. Majammaraa hiiki waan hiite sana piraayiveetii irraa baas akkaawuntii kee piraayiveetii gootee jirta. Dhossuu maali si barbaachise waan jedhu kan walii ilaallu ta'a waan ta'eef akkaawuntii kee piraayiveetii irraa baas. Ilaa waan akkanaan jaalladhu maane ilaali. Waan akkanaan jaalladhu. Ifa bilisa waan ta'eef. Monitorii maal godhaa jirtan? Tokkuma. Eenyudha kan ol ta'e irratti mul'atu? Sabaaf jira sitti mul'atu? Mul'atu wee. Gabaabumatti waan jechuu godha. Viidiyoo dukkana keessa jira garuu sitti mijjatu.
eenyudha kan mooditarina jeeqaa jirtaan kan alaabaa Itoophiyaa qabuun baasinaa mooditarri eenyutu na jeeqaa jirtu qoyal tokko Allahumma salli kan alaabaa Itoophiyaa galchu galchaa guys please nan jeeqina mooditaroonni please nan jeeqina